Okay, kutaa darban keessatti waa'ee itti fayyadama jecha with kan jedhu ilaallee ture. Kutaan kun immoo jecha faallaa isaa ta'e without kan jedhudha. So jechi kunis iddoo guddaa qaba. Jecha kanas kan ilaallu ta'a jechuudha. Haala itti fayyadamnu fakkeenya adda addaa wajjin. So fakkeenya inni jalqabaa maal jedha? Bilbila koo malee deemuu hin danda'u jedha. Hima keessatti jecha malee jedhamtu. Okay, akkamitti galchina? Iddoo kamitti galchina? Kan jedhu baranna jechuudha. So without jechuun malee jechuudha. Fakkeenyaaf akka kutaa darbe keessatti ilaalletti maal jennee fakkeenya tokko kan yaadattan ta'e a tea with lemon please jenne. Maaloo shaayii loomiidhaa wajjin jennee gaafanne. So kutaa kana keessatti amma fakkeenyaaf shaayii sukkara malee jettee ajajachuu feete akkam jetta? A tea without sugar please. Okay. Saniif wantoota akkasii kana fakkaatan ilaalla. Faayidaa malee yookiin immoo jechi without jettu qabdu kan ilaallu ta'a jechuudha. So akka fakkeenya kanatti kan ilaallu yoo ta'e bilbila koo malee deemuu hin danda'u akkamii jenname. Bilbilli beektanii maal akka ta'e. Okay. Koo jechi jettu maa'ee jechuudha. Okay. Maleen without yoo ta'e deemuu hin danda'u. Oh, kan jedhu akkamitti humna? I can't go. I can't go. Deemuu hin danda'u. Without malee. Maal malee? My phone. Bilbila koo malee. So I can't go without my phone. I can't go without my phone jenna jechuudha dafna jechuuf. Kan itti aanutti yeroo deemnu maal jedha? Osoo nagaatti hin jedhin ba'ee jedha asirratti. Asirratti hiikni isaa xiqqoo ni jijjiirama jechuudha. Hiikni isaa kan afaan Oromoodha. Malee kan jedhu osoo hin taane maal akka fakkaatu kan ilaallu ta'a. He left without saying goodbye. Okay. Ni deeme jechuudha. He left inni beera yookiin deemera without saying osoo hin jedhin. Okay. Osoo wanta san hin godhin jechuufis ni fayyadamna jechuudha. So he left ni ba'e without saying osoo hin jedhin. Asirratti malee jennee fayyadamnee mire. Asirratti maal ta'a? Okay. Osoo hin jedhin wanta silaa godhuu qabdu kan ati hin godhin agarsiisuudhaaf without fayyadamnee jechuudha. Okay. He left without saying goodbye. Nagaa itti osoo hin jedhin yookiin immoo nagaa osoo hin dhaammatin bahe yookiin immoo deeme jechuudha. Left jechuun deeme jechuudha yookiin bahe jechuudha. Gargaarsa malee raawwattee jedha. Isheedha kan raawwate asirratti mataan himaa isheedha. So isheen jechuudha gargaarsa malee raawwatte jechuu akkam dandeenya. Okay. Maleen withoutidha ni beektanii. Raawwattee jechuun maali? Gargaarsa jechuun helpidha. So waliif fidame. She did it. Isheen raawwatte. Without help. Gargaarsa tokko malee yookiin gargaarsa malee. She did it without help. She did it without help jenna jechuudha. Dafnee jechuuf jechuudha. Okay. Kan itti aanu rakkoo tokko malee xumuran jechuun barbaade akkamiin jedha. Asirratti eenyu kan xumure? Rakkoo tokko malee xumuran. Mataan himaa maali? Isaanidha. So isaan jennee eegalla jechuudha. Rakkoo jechuun maali? Malee ni beektanii. Xumuranii maali? Xumuruun maali? Finish jecha jettu fayyadamu qabna. Finish haa ta'u malee farbiin sun gocha xumuraa ta'u kan agarsiisu ta'uu qaba jechuudha. Idiin itti dabalamu qabdi. So erga himti hanga kana argattan mee hima ijaaran agarsiisa. Hundi keessan ijaartan jeeti jedha. So asirratti isaan jechuun they'dha. They finished. Isaan xumuran amma asitti. Without malee. Maal malee? Any problems. Rakkoo takka malee. Okay. Problems jechuun rakkoolee jechuudha miti. So any problems. Rakkoo takka malee. Ta'a jechuudha walirratti. Dafnee jechuuf. They finished without any problems. They finished without any problems. Baay'ee osoo hin qo'atin darbe jedha.
Nam tokko osoo hin qo'anne xiqqishuma yookiin immoo xinnoo qo'ate kan darbu jira miti. Haala akkasiisan jechuudha. Baay'ee osoo hin qo'atin darbe Ingiliffaan akkamitti jenname. He passed darbe maal qormaata jechuudha. He passed without studying much. Qormaata osoo baay'ee hin qoratin yookiin immoo hin qo'atin darbe. He passed without studying much. Much jechuun baay'eedha asirratti. So he passed without studying much. He passed darbeera without studying much. Baay'eellee osoo hin qo'atin darbe. Asirratti deeggarsa tokko malee milkoofte. Mataan himaa isheedha. So isheen deeggarsa tokko malee milkoofte jechuudhaaf akkam jenna. Maalirraa eegalla dura hima kana? Isheedha miti mataan hima. So shii jennee eegalla. Sanboodoo maalitti idaata? Maalitti idaa deemna? Without itti galchina moo jecha biraa dura finna? Milkaa'u moo maali asirratti? Jechi milkaa'u jedhu maali asirratti? Success milkiidha. Milkii kan jedhu kan verbii kana paastii ta'uu qaba jechuudha. Yeroo darbetti kan yeroo darbe agarsiisuu qaba. Succeed kan jedhu succeeded ta'uu qaba jechuudha. So mee hangana eegan irraa isin tuqamee isin mee oliif fida. She succeeded. Asirratti jechi succeed jedhu akka harreefu isin himetti milkaa'uudha. So she succeeded. Isheen milkoofte. Wanta hojjettu san irratti milkoofte. Without any support. Gargaarsa tokko malee. Okay? Dafnee jechuudha. She succeeded without any support. She succeeded without any support. Hayyama malee konkolaachisaa ture. Eenyu mataan himaa? Isa jechuudha. Hayyama malee konkolaachisaa ture. Asirratti hayyamni maali? Jecha hayyama jedhu beekuu qofa nurraa eegama. Hayyamni konkolaataa maali? Laayisensiidha. Jecha laayisensii jedhutti without yoo idaane without license ta'a. So kanaaf itti guutame isin. Mataan himaa immoo isa jennee jirra. Hii jettanii eegaltanii. Okay, xumurtanii. Okay. He drove. Inni ni konkolaachise. Drive jechuun konkolaachisuu yoo ta'u, asirratti yeroo darbe godhuudhaaf DROVE godhuu qabna. Drove waan darbe agarsiisa jechuudha. Kuni irregular verbii waan ta'eef verbiilee muraasa ta'antu jira jechuudha. Irregular verbii kan jedhaman kan caasaan isaanii yeroo sadii jijjiiramu jechuudha. Regular verbiin immoo kan idiin itti dabalamuudhaan waan darbe agarsiisanidha. Fakkeenyaaf akka jecha reefu succeed jecha jettu succeeded goone idiitti dabaluu qofaan waan darbe goone. Jechoonni akkanaa kun muraasa qo'achuu qofa nu barbaachisa jechuudha. Hamma muraasa waan ta'aniif isaan qo'atti baastee yeroo qo'atte driving drovitti akka jijjiiramtu see jechi jettu saw akka taatu seen akka taatu akkasii akka jijjiiramaa deemtu fuuldura kan ilaalu ta'a isaasi bal'inaani. So asirratti he drove inni ni oofe yookiin ni konkolaachise without a license. Hayyama konkolaachisummaa malee kan jedhu ta'a jechuudha. Without in asirratti maleedha jechuudha. Dafnee jahuudhaatu nurraa hafe akkamii jenna? He drove without a license. He drove without a license. Akkas jenna jechuudha. Inni kunimmoo waan jedha? Hayyama malee seente jedha asirratti. Inni kun akkam ta'a? Hayyama malee seente. Eenyu? Isheedha. She entered without permission. Asirratti jechi hayyama jedhu akka isin dura waliin dhufne asirratti hayyama malee seenteen hayyama kan normaala san siif hayyamee siif hin hayyamne kan jedhamu san baannaa jechuudha. Asirratti immoo kan reefu laayisensiin hayyama konkolaachisummaati. Okay. So waan adda addaati jechuudha. She entered isheen ni seente. Enter jechuun seenuudha. Entered yeroo goonu kun regular verbiidha. Verbii regular ta'e jechuudha. Kan idiin itti dabalamu sanii. So she entered isheen ni seente without maal malee permission. Permissioniin hayyama malee seente. So isatti deebisaadha. He entered without a permission. She entered without permission. Jedhame asirra kun gara isaatitti yoo deebisu feetan. He entered without permission.
they entered without permission. Isaan hayyama malee seenan jechuuf. So isin kanaaf oofaatii jijjiirarra. Isuma kana hayyama kiyya malee seente jechuutti yoo deebisuu feetan akka hubatanii. She entered without asirratti my qofa dabaludha jechuudha. My permission hayyama koo malee. Himuma kana deebistanii maal godhuu dandeessanii? Hayyama koo malee seenin jechuutti yoo deebisuu feetan asii achirraa she irraa baastanii jecha don't jedhu itti fidu. Don't enter asirratti id irraa baastanii don't enter, okay, without my permission hayyama kiyya malee. Don't enter without my permission hayyama koo malee hin seenin jechuun jirta jechuudha. Yookiin immoo hin seeninaa. So isin asumaan qabdanii oofuu qabdan jechuudha. Fakkeenya adda addaa keessa oofachaa deemuu qabdu jechuudha. Gara katti aanu yeroo deemnu maal jedha? Osoo hin rukutiniin, otuun hin rukutiniin seene yookiin hin dadha'iniin seene jechuudha. Maal? Ulaa jechuun jirra jechuudha. Ulaa osoo hin rukutiniin seene jedha. Akkanumatti osoo hin dadha'iin seene jechuudha. So dadha'uun sun maali yookiin immoo rukutuun san kan ulaadhaaf jennu san akkam jenne Ingiliffaan knock jennaani. So seenuun enteridha without maal jennaan. So jedhame. Okay. I walked in seene jechuudha. Miilaan deemaa seenuudha. Walking jechuudha. I walked in keessan ol seene deemaadha. Okay. Without knocking. Osoo hin dadha'in. Okay. Osoo hin rukutin jechuudha. I walked in without knocking. I walked in without knocking jenna jechuudha. Fne asii jenna. Asirratti maal jedha? Sababa malee kofaltee jedha. Asirratti sababa malee kofalte. Eenyu? Isheen sababa malee kofalte jedha. So waan darbeedha. Jechi kolfuu jedhu laaf yoo ta'e waan darbe deebisuuf laafte jennaani. Ediitti dabalee jechuudha. Okay, sababa malee jedhu reasoniin sababa maleen withoutidha. So hangana egaa irraa beektamee akkam jechuu dandeessa. Bareedaadha. She laughed. Isheen ni kofalte. Without a reason. Sababa malee. Okay. Without a reason. Sababa malee. Hima kanallee akka feetanii jijjiiruu dandeessan. Gara feetan oofuu dandeessan. Fakkeenyaaf nama gara min oofuu danda'a. Yoon fedhee mataa himaatiin jijjiira. Isaanin godha. They laughed without a reason. Isaan sababa malee kolfan. Yoon fedhee she laughed ka jedhu kana irraa mureetiin baasa. Okay. Sababa malee hin dhufin na bira jechuun barbaade. Don't come without a reason. Sababa tokko malee hin dhufin. Boqonnaa malee hojjannee jedha. Malee ka jedhu ni beektanii bire. Boqonnaan maal akka ta'e ni beektanii. Break jechuudha miti. Hojii wayii yeroo hojjettan boqonnaa yeroo isin barbaachisu. I need some break. Boqonnaa xiqqoo barbaade jechuu jirta. So boqonnaan suni breakidha. Break eega beektanii malee erga beektanii mee maafee isin fixa. Boqonnaa malee hojjannee jedhaa mitire. Asirratti kan hojjete mataan himaa nuyi. So we jennee eegalla. We worked. We worked without break. We worked hojjannee jechuudha. Waan darbeedha. Without breaks. Breaks jechuun boqonnaalee hedduu waan ta'eef. So boqonnaa tokko osoo hin goone finnee jechuudha. Hojjannee jechuudha. So dafnee akkamii jenna. We worked without breaks. We worked without breaks. Kophee malee bahe jedha asirratti. Konfaan salphaadhaan ni dandeessanii. Hintii isaa isiniin kennu isinummaan dalagaa. Alright. He left without shoes. He left deeme bahe without maal? Without shoes. Kophee malee. Huccuu malee bahe jechuudhaaf uffata malee. He left without maal jenna? Qalama malee bahe jechuu barbaanne kam jenna? He left without pain. Asirratti maallaqa malee imalee ture jechuu barbaanne akkam jenna? Maallaqa malee jedhu ni beektanii imalee ture. He traveled inni imalee ture yookiin deemee ture karaara. Without money maallaqa malee. He traveled without money inni maallaqa malee karaa deeme. So gidda malee nyaata bilcheessitee jedha. Isheen
Akkamiin jennee eegalla? Isheerraa eegalla. Soogidda malee nyaata bilcheessite jechuudhaaf she maal jenna? She cooked without salt. She cooked without salt. She cooked without salt. Isheen nyaata bilcheessite jechuudha. Soogidda malee. Hima kana amma jijjiiruu dandeessan karaa feetanitti akkamiin gootan fakkeenyaaf. Maaloo nyaata soogidda malee godhi jechuu barbaaddan please cook without salt. Soogidda malee nyaata godhi. Maaloo soogidda malee hin barbaadaa jechuu barbaadde please I want it without salt. Okay. Soogidda malee hin barbaadaa maaloo. Yoo feetan immoo nyaanni soogidda malee fayyaadhaaf gaarii jechuu barbaaddan food without salt. Food without salt is good for our health. Nyaanni soogidda malee fayyaa teenyaaf bareedaadha jechuu jirra jechuudha.